بغنيجا نفتني سجنتان شرّا وبليس خينا أبا كتابة هنجخ بيخي في أكسمس inspire nama godun waan adda addaa haala jiruuf jireenya irratti nama kakaasuun kan beekamu birraa inspire fin carraa kana yookiin birraa jamaali kanaan kan nuun duratti gaa namni tokko kitaaba yeroo barreesse bu'aa bahii hagam keessa dabra bu'aa bahii akkam akka keessa dabru maal akka isa mudannoo fi muuxannoo maal akka irraa baratu namni kitaaba barreessee jiraate waan kana ni beekaa namni movie barreesse waan kana ni beekaa sanifu waan laaftutti laallu miti please hanga dandeessanitti nu bira hin deeminaadha nu bira hin fagaatina kitaaba kana hanga xumuratti sagantaa waliin gaggeessineeti asirraa adda galla sa'a gabaabduu keessatti nu xumurra jennee yaanna amma obboleessa keenya birraan akkamitti mee kitaabni kun waa'ee maaliitiin akka wal qabatuu fi akkamitti akka ta'e gabaabsee cuunfee bareechee akkasumattis carraa haasawaa isaafis kannine isarraa kan dhaggeeffannu ta'a hundi keessanuu hanga xumuratti ammas nu faana tura birraa anaa dhufu baga gammaddee irra deebi'ee baga guyyaa kanaan rabbiin sigee carraan keetii itti fufe. Tole itu kegalatooma ulfaadha duratti of kolchaate ko dum fuwan nagabe tegalanti I think waan sirrii jirtu natti bakkaatee tura duraan dursee galanni rabbii guddaa faa ga'u bu'aa bahii hedduu keessa dabarsee guyyaa irraa kana bakka kanaan nu ga'e alhamdulillah jechuun fadha itti aantee immoo namoota kitaaba kana barreessuu keessatti jalqabaa kaasee gaafan kitaaba kana barreessuu jalqaburraa eegalee hanga ani kitaaba kana maxxansutti na cinaa turan hedduutu ture hedduu tokko galatoonfachuun barbaada isaan keessaa takka haadha manaatiyya hedduu tokko galatoomtuu Raggaatu Muhammad namoonni biraa kanneen kitaaba kana hiriyoota kiyya namoota natti amanan kitaaba barreessi yaanii akkanan eegalan gaafanan eegalee jidduutti rakkoon garagaraa namudatullee waan kana hin dhaabiniiti xumuri yaanii na cinaa dhaabbatan hundi keessanuu hedduu tokko galatoomaa خبرة مو قلالتون كتابة خنا الدوتكا وان الدوران كتابة خنا كذا لبتني نقولال بان وكان انترفت شو أبو ناصر رسولان نولي نبتني كتابة خنا ترتيبنا نخاو في تاني في الدوتكا قالتهم ما جل كبرتي أيو زينا أبا خني ناصر خليل يخاو أبا ملكاي شوكا الدوتكا قالتهم يجوا بعدها خبرة ولا ليت سافي أكتما بريسا كتابة خنتة sebelum hadir itu tuh kehagalan namanya berah ama memeroba berisa kita baca lagi cete akasuma terganggu Iskandar temul fadun sinja ini berah sagantar rantana setir ulik apa mana kana namoni kinde sulan najina dapat ni uang kana ani tiktok rati ya kita bisisun nak dendam wantin jenne ture najina dapat ni uang kunni dendama acirati akke bisisun fi kita acirati yo dendam gurguru fi kamacu kayak kana agar social media tindak social media ture acirati tuh lingkot dena jitani sagantar kana kinde jitani sadarka kana terserah fitani sagantar kana akanti hawaasa kiyya duratti arraan tana taa'ee waan hin qabadhee dhufe kana uummata kiyya agarsiisuu kiyyatti haala naaf mijeessuu fi na cinaa dhaabbachuu fi na jajjabeessuu fi yaadan karaara na kaa'u keessaniif hedduu takka galatoomaa natti ninjaa abaluun jaa oolumee hedduudha hedduu takka ulfaadhaan natti ninjaa eegan kana jee booda kitaabni kun gaa mata dureen isaa akkuma agartan hanga qeebee kiyya jechuun arraba fakkaatee hoggaa nama tokko hanga qeebee hoggaa jettuun wanti na fakkaataa garuu ergaa guddaa qaba namni tokko yoo hanga ifiin beekne waan takkallee chaalenjii tokkollee fees godhuu hin danda'u waan takkallee dura dhaabbatu hin danda'u yookaan waan humna isarra xiqqooti humna guddoo baatee itti qisaasa yookaan ammoo waan humna isaatii oliitii itti deeme qofaatidhaaf ibsaatila kanaaf namni tokko hanga ifiitti tarkaanfachuu akka qabuu fi dhaloota kana namni tokko namarraa osoo waan eeyne ifumaan tattaaffatee
jireenya isaa keessatti gufuulee garaagaraa tarkaanfatee akka bakka barbaadu gahuu danda'u kitaaba dhaloota kana qaruu irratti xiyyeeffatudha. Keessattuu dargaggoonni kitaabni kun akka maanuwaalatti waan nama fayyadu kitaaba hogguutu akka dubbisanii lafa kaa'an osoo hin taane kitaaba amma gaafa chaalenjii wayii keessallee seenti deemtee bantee kararra nama kaa'uu danda'u akka maanuwaalatti waan barreeffamedha. Kanaaf dargaggoota irratti xiyyeeffatu. Baay'inaani akkasuma keessattuu boqonnaan jaha mata dureen isaa fakkeenyaaf yoo akka biroon taate dinqisiifannaa irraa fayyadamuudha jaha. Namni tokko waan dinqisiifatu irraa fayyadamuu malee wanni ati dinqisiifattu yookaan namni ati dinqisiifattu akkas hin galaafanne bal'inaan boqonnaa guutuudha kan kaa'ame kana jalatti mata dureelee xiqqoo hedduutu jira. Namni siyaasaa kaatee hordoftu tokko waan ati hordoftu qofa sirrii hin jiru hin balleessu jechuu hin dandeessu. Waan ati mormitu qofaaf nama badaa ta'uu hin danda'u. Namni ati sooshaal miidiyaa irratti hordoftu tokko waan ati hordoftu qofaaf yeroo mara sirrii hin jiru yeroo hunda dhugaan dubbatu yeroo hunda haqan qabu nama miidhu yoo hin dandeessu. Namni ati hin feenes akkasumatti yeroo mara badaa miti. Kana keessatti wanni ati nama hordoftuuf namni suni karaa nama sanii jala deemtee ittiin baduuf osoo hin taane nama hordofuu qabdu akka hordoftuu fi lafarrattis ta'ee sooshaal miidiyaa irratti duufi yoo dubbisan faayidaa guddaan irraa argamudha kitaabichi. Namoonni dubbisan yoo booda wanti arganne wanti isaan dhiyeessuu danda'anii kan inni jechuu barbaadu kanumaa hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa akkasuma dhumarratti ammoo kan inni galatoomfachuu barbaadu hawaasa kiyya akka danna jaalatu kana kitaaba kiyya akka ajaa'ibatti sooshaal miidiyaa irratti gammachuu isaan agarsiiftanii inni biraa keessummoonni asitti argamtan warri ati jala jirtan kanneen guyyaa arraan tanaan bareechuudhaaf as jirtan kun hedduu takka galatoomaa hedduun isin jaaladhu dhugaa hedduun gammade gaafa waan takka gootu hangam fuuldura akka inni wanti ta'u hin beektu garuu waan keessa dabartee fi akkaataa keessa dabartee hunda irraan bakka guyyaa waan akkanaa agartee hedduu takka galatoomaa hedduun isin jaaladhu. Okay, thank you obboleessa keenya birraa hedduu galatoomii irra deebinee baga guyyaa kanaan si geessin jechuu barbaadna. Amma gaa sagantaan fuulaachi xiyyeeffattee jirtii fuulleechi galagalee jira. Ammallee sagantaan birratti aantee akka pilaana keenyaan kaayametti jalqaba irratti dura irratti caalbaasiin banneeti sanboodarra caalbaasii booda karaa keessummoonni fi gurgurtaa kitaaba fireenis ta'e namni bakka takkattis bitachuu barbaadus ta'e even namni maqaa namaatiin illee bituu barbaadullee ta'e gatiin warra biyya keessaatiif illee hedduu gattiqqaadha hedduu rakishaa waan namatti illee ulfaatu miti. Abbaan barbaade kitaaba takka abbaan barbaade kitaaba 100 abbaan barbaade kitaaba 50 bitee namaaf hiruu danda'a. Waan ulfaataa miti akkasii jalqaba karaa caalbaasiin gooneeti kitaaba warna goonaa osoo kitaaba kanatti hin seenne jalqabame I think walaloo takka accept gooneeti Ustaaz Hamza bagana gaan dhufte anaa dhufu waan jechuu barbaadu ustaaza yeroo takka afaanittiin osoo hin siiqanine keessummoonni as jala jirtan keessummoonni dhufaa jirtan hundi keessanii sin galchina sila Ustaaz Hamza baanu sila dabareedhaanii akka arra isaanuu sila warra manaati garuu keessummaa wajjin akka dhufan barbaanne it's okay amma yeroo lammadaa irratti waan keessummaa waliin dubbachiisnuuf dhumarratti waan yaada kannataniif amma ergaa bagana gaan dhuftee fi ergaa qabu Ustaaz Hamzaan gabaabsee nu haa dabarsu. Ustaza, bagana gaan dhufte dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي وندي خلصان. وعليكم السلام ورحمة الله. وبريسا خيا برا جمالي في كسمتي زمانو أبدي ميا سوري وند خيسن أوسا استديو واديا حكمة وراس جرى جرتن وند خيسنو بغنا جان جراتن دعوتو تخينيا والله برا واحد دو تخيسا جيسا isini qoodaa turegaa wahuma sanii hanga keessaa gartee sila ummata kana qaceellotti ni fayyatti je'ee yaadu walitti qabe je'eetii yaada. Kitaabni ni dubbata. Maqaan kitaabaatu ni dubbata nama jecha beeku. Hanga kee beekii jaa. Namni arrabatti beekaa jecha ammoo birraan beekan. Yeroo guddaan nama akkasiin beekaa beek. Ammoo dubbiin laal if kabaji.
hanga khebe khijutun dubila tu sinitin fakkaate tanaaf waan bareedduudha birraa keenya waan ajaa'ibaatiin dhuftee akka uummanni irraa fayyadamullee abdii qabnaa amma uummanni keenya kaas jala jirtan jabaadhaa sheer nu godhaa kitaabni bareedaan maqaa bareedaa nama bareeda irraa dhufe kuni namni hangi kun taa'ee ilaaluun xiqqisho tabii horiilee guuture ammallee isin argaan jiru daawwattoota sheer godhaa taabtaab godhaa waan godhuu qaban hunda godhaatiti ittiin oofaa galatooma inshaallah booda irratti ni dubbanne gaa silaa amma isinumaan salaamadde hundi keessan baga nagayaan jiraattan. Thank you, Ustaz. Galatomi, ulfaadhu asli baga nagayaan dhufte. Keessumoonni keenya ammallee irra deebina warroonni dhufaa jirtan. As jalattis gasti irrattis isin harkuttiin jira. Nama hedduun harkut jira. Hundi keessan qara boodatti isin galchina. Murtii callaa badhoofaan nabiil faan as jala jirtanii nuuf teessan. Daqiiquma muraasa nuuf obsitanii qara caalbaasii dabarreetii caalbaasii boodaan isin galchina jechuudha takka takkaan obboleeyyan kiyya warra as jala jiru waliin wal dandeessisaa akkasitti isin galchina jechuudha inshaallah. Tole zammaano waan jettu qabda muutu irra jirta zammaano. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii galatoomaadha. Zamaanoo kiyya carraas walii kannaa deemna namni ol seenu yoo jiraate quba haa baasu. No Ustaz, laki qara boodati wanna tartiibaan goona bar calbaasii booda ni galchina keessumaa bikka takka galchina bikka takkatti isaan neeneeti isaan hunda yaada irraa fuunee gabbuufachaa akkasin nagachaa deemna because namni hedduu waan ta'eef daawwattoota keessaayis warroottan kitaaba bitullee hunda bikka takka haadha galchaa buusaa deemna inshaallah itti fufi zammaano. Ani wanti joo barbaade amma sagantaan caalbaasiiti kitaaba kana hanga beek kajoo kana meeqaan haa jalqabnu eenyutu fudhata kitaaba birraa